takkaanaan jetteen beektu jaalalli kee naa gamte waadaa jaalala dhugaa obsaan baattee tirattaa jaalalli yoo si miidhes jaalalumatti himatta jaalalaaf yaada hormaa hin dhageessu gurraanu akkanaaf kuftee kaatu natti himteetta. Ashamaa harki fuunee hordoftoota warqituu biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan hundi keessanii nageenya araarri waaqayyoo iddoof lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam yeroo kana geessan nagaa keessanii ani nagaa kooti galannii fi ulfinni waaqayyoo haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa taatanii eegamtanii baga sa'a kana geessan isiniin jechuun barbaada. Tolegaa guyyaa irraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Baga nagaadhaan eegdan isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoon guyyaa irraa viidiyoo baay'ee ajaa'iba baay'ee keessi koo waan baay'ee gammadee tokko jechuudha. Osoon gara viidiyootti hin ceeniin duratti laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Warri haga har'aatitti laayik sheer gochuun na jajjabeessitan koomentiinis na jajjabeessaa turtan hedduu sanaaf galatoomadha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja guddaa qabdu na biraa. Egaa viidiyoon guyyaa irraa maalidha? Dhugaa dubbachuuf ootee yeroo baay'ee nan dubbadhan jedha. Yeroo baay'ee namoonni illee karaa keessatti na gaafatee ture. Garuu haala yeroo dhabuutirraan kan ka'e ibsachuu hin dandeenye. Garuu immoo callisee irra darbuu osoo hin ta'in guyyaan har'aa naa guuteeti dhufee jira isiniin jechuun barbaada. Egaa maal argattee maal gammadde jechuun keessan hin oolu. Dhugaa dubbachuuf ootee gammachuu kiyya kana haala gaariidhaan keessa gadi fageessee ibsachuun barbaade. Garuu haalli yeroo naaf mijachuu dideeti kanaan callisee isiniin jechuun barbaada. Osoon isiniin galateeffatin hafuu kootiif immoo dhiifama naaf godhan isiniin jechuun barbaada. Egaa chaanala kiyya erga piinii naa deebisee turee jira jechuudha. Garuu piinii siif hin deebisne moo maaf dhoksitee warreen naan jedhanii na gaafatan illee ni jiru jechuudha. Garuu dhoksuuf yookiin immoo callisuu osoo hin ta'in haala yeroo dhabeetiin gadi fageessee haala gaariidhaan isin galateeffachuun barbaade. Har'aan naaf guuttee jirti. Kanaaf piiniin eeganaa deebi'ee turee jira. Baay'een gammadee gammachuun kan koommoo gammachuu kan keessanii haa ta'u malee jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf ootee maal ibsachuun barbaade piiniin naa deebi'uusa osoo hin ta'in obboloon kiyya jechuudha. Hundi keessaniyyuu kiroomii keessatti eegalee jechuudha. Tokko jedhee gaafan eegaluurraa qabee haga sadarkaa kanaan ga'utti chaanaala koo anaa miti kana singee isinidha jechuudha. Maaliif na cinaa dhaabbattanii yeroon sa'atii guututti yeroon sabiskiraabii guututti yeroo waan hundarratti jechuudha kan na cinaa dhaabbatee na gargaare isinidha jechuudha. Kanaaf piiniin kan naa deebi'ee maqaa keessanii malee an ofii kiyyaaf of danda'ee miti. Kanaaf osoon kana hin ibsatin bira darbuudhaaf dhiifama naa godhaadha. Hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabaja. Galatoomaa isin jechuun barbaada. Dhugaa namni nama hin galateeffanne galata isin qabu, galata isin beeku jechuudha. Kanaaf dhiifama naa godha osoon isin hin galateeffatin haga har'aa turuu kiyyaa fi hammas wanti isin dhaamu barbaade asirratti jechuudha. Hundi keenyayyuu jechuudha gaafa monetization haga guunutti kiroomii keessa teenye jechuudha. Hedduu tokko wal jajjabeessina jabaadhu sa'aatii guuttachuu geesse viidiyoo walii taphachiisuudha sabiskiraabii walii da'uudhaan wal jajjabeessina jechuudha. Gaafa garuu monetization guunnee hedduun keenya wal daganne jechuudha. Namni sun monetization guute jechuun milkaa'ee xumure jechuu miti. Kana qofas osoo hin ta'in piiniin nu deebi'e jechuun chaanala keenya guddisne jechuu miti. Egaa dirqama erga piiniin hin deebi'ee maaltu nurraa eegama? Hundi keenya ni beekna. Viidiyoo walii daawwachuutu jira, beeksisa walii daawwachuutu jira, laayikii walii gochuutu jira, sheerii walii gochuutu jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo ani dhaamsi asirratti qabu dhiifamallee naa godhaati. Maaliif isin caalaa hin beeku waan hin beekne isinirraa barachuu fi waan immoo keessa koo jiru dubbadhee baafachuun amala kootidha. Kanaafuu maaliif jennaan nuti har'a piiniin nu deebi'e jennee gammaduu dandeenya. Garuu viidiyoon keenya hin daawwatamu taanaan, viidiyoon keenya beeksisa waliif hin daawwannu taanaan, laayikii waliif hin goonu taanaan faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha ammas. Kanaafuyyuu warreen piiniin isinii deebi'es wal jajjabeessaadha. Laayikii walii godhaa, sheerii walii godhaa. Sheeriin wanta nu kaffalchisu gatii tokkollee nu gaafatu. Maaliif
yeroo kiroomii keessa jirruttiyyuu isa caala wal gargaaraa turre jechuudha. Kanaaf beeksisa walii daawwannee jaalala tokkummaa osoo humnee natti tola jechuudha. Akka kootitti anumarraa qabee jechuudha. Egaa yoon kana jedhu isin qofa osoo hin ta'in anillee mana namoota deemee daawwachaa hin jiru, sheer gochaa hin jiru, koomentillee barreessaa hin jiru jechuudha. Inni biraammoo jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon keenya maalidha? Koomentii walii hin barreessinuu jenna jechuudha. Koomentii walii barreessuu irratti jechuudha wanti nu hubachuu qabnu tokko viidiyoo nama sanaa yoo teessitoo kan dhaggeeffatu ta'e yaada irratti kennatta jechuudha. Garuu viidiyoo sana hin dhaggeeffanne taanaan koomentii barreessuun baay'ee ulfaata waan ta'eef kanaaf yeroo qabnutti fayyadamnee yeroo nuti toletti jechuudha. Battaluma sanatti dirqama maaliif waliin barreessine jennee walitti aaru osoo hin ta'in sa'aatii qabnurraa yeroo nyaata nyaannu ta'uu danda'a, yeroo boqonnaa keenya ta'uu danda'a, yeroo sanatti yaada nama sanaa hubanne koomentii bareedaa namni sun yoo dogoggora qabaate dogoggora sanarraa deebisuudhaaf koomentii jalatti barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani dadhabduudha obboleettiin keessanii dogoggora uumuu hin danda'a jechoota ani dubbadhu keessa dogoggora qabaachuu danda'a. Kanaaf dhaggeeffattanii yoo dhuma isaa argitanii dhuma isaa sanirraa haga dhuma viidiyoo haga dhumaatti namni dhaggeeffate koomentii dogoggora qabaachuu danda'u yookiin immoo waan gaarii waan nama sirreessuu danda'u tokko namni namaa barreessa jechuudha. Kanaafuu kana hin dagatinaa isiniin jechuun dhaamsa kiyya haga har'aatitti jechuudha. Kiroomii keessaa qabee haga sadarkaa kana gahutti isin waliin guddadhee warreen as geenye jechuudha. Tarii osoo hin beekus ta'e osoo hin beeknes yeroo baay'ee amalli koo amala taphaati jechuudha. Kanan qabu qoosan jaaladha. Akka kootti jechuudha. Hundumaayyuu namoota kamiyyuu kanan fudhadhu. Kanaaf tapha koo keessatti tarii osoo hin beeku garuu isin muufachiisa jedheetu hin yaadu. Garuu immoo tarii isin muufachiisuu danda'a. Amalli nama akkuma bifaan gargar taane amalaan irra gargari. Kanaaf tarii warreen isin muufachiise yoo hin jiraadhe asumaan dhiifama guddaa naaf godha. Isiniin jechuun jaaladha. Jaalalaa fi tokkummaan isiniif qaba. Yoomiyyuu jechuudha amantii fi kutaadhaan gandaan osoo walii hin qoodin waliin guddannee as geenye har'allee taanan jechuudha. Borullee taanan amantii fi gandaan isiniin qoodu, isiniin kabajaa, isiniin jaaladha. Saba kamiyyuu ta'e afaan kamiyyuu dubbadhu haga waan beeku nan dubbadha. Waan hin beeknetti immoo jaalalumaan isiniif qaba keessa kootii jechuudha. Kanaafiyyuu namummaa keessaniin isiniin kabaja, isiniin jaaladha. Iddoo guddaa isinii qaba. Garuu yoon tarii tapha koo keessatti yoon isin muufachiisee jiraadhe dhiifama naa godhaan isiniin jechuun jaaladha. Kan dhiifama caalis hin jiru. Namni hin dogoggoru jechuun hin danda'amu jechuudha. Jechoota viidiyoo nan dalagu keessatti illee waan isin qeequ, waan isin muufachiisu yoo jiraatillee koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naa turaadha. Gammachuun kiyya har'aa kanuma maaliif yaaduma kana ibsachuu barbaadeeti jechuudha. Garuu naaf mijachuu dide yaada biraa dabalataa yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja hin dhabinaa isiniin jedha. Yeroo hundaayyuu wal jajjabeessuun itti haafufu viidiyoo walii daawwachuun ittuma haafufu isiniin jechuun barbaada. Nagaadhaan naa turaadha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtiin keessa viidiyoo kee wajjin haa ta'u.